Amantooti waaqa jiraataa mootii bara baraatti dhugeeffattane karaa ilma isaa Yesuus Kiristoostiin fayyitane yooyyaa isiniin jedha. Nageenyii fi badhaadhi Waaqayyoo ka ganqanne sun haga bara baraa roobee isinirraa hin citin. Ani obboleessa keessan gammachuu duubee bonayyaati. Duraan dursinee waaqa abbaa waamicha kennaa ka jiruuf ka jiraatu ka odoo ilma isaatiin lubbuu teenya ibidda badii jala hambure arjaa gadi laafessaaf naasaleessa ka aduu ifii hamaa dansaa maraa baasu ka rooba ifiillee balchaaf cubbicha maraa roobu. Akkasuma addunyaa lafaa guutuu midda fiiti utubee ka qabe goottaa jiraataa galateeffannaa maqaa isaa bara bara haga bara baraa ulfaatee ajajamu. Addaa haga waaqi jiraataan araaraaf tolooma ifii naa baceessetti ergaa dubbii waaqaa isiniif qooduuf carraa argadhee as jira. Ergaan tun galma waamicha kennaa fi jireenya kennarraa kan nuti hin fallaaddanne utubaa jabaa waan nu teetuuf haga xumuraatti ossaannaa waliin turaa isiniin jedha. Mata dureen ergaa dubbii waaqaa nuti waliin qoodannu gara galma keetii dhaqqabuuf fiigii jedha. Gara galma keetii dhaqqabuuf fiigii. Kutaan guddaan yaada kana nutirraa qoodannu kitaaba hoyyicha keessaa ergaa gara warra Qorontosii ta jalqaba foora 9:24-27 irraa dubbifanna. Dursinee daadimannee jalqanna. Waaqayyo waaqa keenya abbaa dadaa maraa halkanii guyyaa adoon jedhin ka'ennaa maraa nutisituu fi tikaawarii teetiin kan biraa addan gorre sochii uumamaa ka to'attuu fi uumama hundumaa waaqi jecha dubbattee ittiin isaan sooressitu adduma addaa isaanii qaddu amma jecha kee guddaa kana ayyaana keetiin nu barsiisi. Akeeka dhugaa teetii gooftaa nu hubachiisi. Kolbaa teenya irratti eebba jecha keetii ati lolaas. Qalbiin Itoophiyaa akka kaleessaa caalaa adda jecha keetiif haa banantu. Humna biraa tanumaatti hunda. Jecha keetiin nurra gattumi mootummaati ulfaattuu nuu fidi. Mootummaan ta'e aduttu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Galati maqaa waaqa jiraataa gooftaa keenyaatiif haa ta'u. Amma jecha kana hin dubbifannaa kutaan kun akkas jedha. Warri dorgomu duudiin akka rukkisuu fi isaan keessaa tokkochi callaan badhaasa akka fudhatu hin beektanu. Isinillee akkasuma badhaasa akka dhaggattanu rukkisa. Warri dorgomuuf qophaa'u mara leenjii jadduu leenji'a isaan badhaasa taree badu dhaggatiisaaf tana godhani. Nuti ammoo badhaasa bara baraa akka dhaggannuuf tana goona. Tanaaf an akka nama yaadan qannee toluma rukkisu. An akka nama qilleensa tuntuumuun dhowu nama toluma aggatuu motii jedha. Warra dhibiif oduu gammadaa lallabeen duuba an ifiif akkan dorgommii alan teene nafa kiyya adabaa akkanaaf ajajamu godhaa jedha. Jecha kana irra deebi'ee dubbisa. Jecha kana irra deebi'ee dubbisa. Warri wal dorgomu duudiin akka rukkisuu fi isaan keessaa tokkochi callaan badhaasa akka fudhatu hin beektanu. Isinillee akkasuma badhaasa akka dhaggattanu rukkisa. Warri dorgomuuf qophaa'u mara leenjii jadduun leenji'a. Isaan badhaasa taree badu dhaggatiisaaf kana godhani. Nuti ammoo badhaasa bara baraa akka dhaggannuuf tana goona. Tanaaf an akka nama yaadan qannee toluma rukkisu. An akka nama qilleensa tuntuumuun dhowu nama toluma aggatuu moti. Warra biraatiif oduu gammadaa lallabeen duuba an ifiif akka nama dorgommiin ala ta'in teene nafa kiyya adabaa akkanaaf ajajamu godhaa jedha. Kitaabii an irraa dubbise kun kitaaba afaan Oromoo Gondooroo Haariyaa. Waaqi keenya abbaan jecha kanaa ulfaatu. Yaadi guddaan kutaa kana keessa jiru adeemsa amantoota Kiristoos waliin godhuu qaban ilaalchise namoota fiigicha fiigan yookaan atileetota dirree fiigichaa keessatti hirmaatan waliin wal fakkeessee ergaa jadduu nu dhiyeessa. Namni fiigicha fiigu tokko mo'achuuf ulaagaalee fiigichuu isa gaafatu guutachuu qaba. Sanii ala badhaasa dhumaa argachuu hin danda'u. Kanaaf fiigichi nuti Kiristoos waliin karaa Kiristoos irratti goonullee fiiguu qofa adoon ta'in ulaagaalee fi seerota fiigichaa beekuu fi eeguu nu gaafata. Kana waan nu gaafatuuf sarara dhugaa isaatiin nuuf ramadame irraa adoon gorin gara galma keenyaa deemuu nurraa eegama. Isa kanaaf qajeelfamoota jecha waaqaa nu barbaachisa argachuu nu barbaachisa. Ergaa kutaa kana akkuma fakkeenya nuuf dhiyaate kanaatiin wal qabsiinne qabxii murteessaa afurii qoonnee walii ilaalla. Isaanillee ulaagaalee fiigichaatiin wal qabatan waan ta'eef isaan wal fakkeessine akkuma jecha waaqaarraa dubbifannetti ilaalla. Qabxiin jalqabaa galma fiigicha keetii beekii jedha. Galma fiigicha keetii beekii. Warri fiigicha fiiganu marsaa fiigicha isaanii kadhumaa adoo fiigicha hin jalqabin
akkuma gara dirreetti dhufaneen adda baafatanii beekuu malan. Yoo isaan gara dirree dhufanu hojjechiisaa yookiin to'ataa isaanii dheerina hagamii irratti fiigicha ifiinii akka isaan buufatanu akeekkachiisa kennaaf. Fiigichi isaanii hagamii iyyuu haa ta'u maraatoonii kiiloomeetira yookaan meetira haa ta'u jalqabumaa ka'umsa isaanii qofa adoon ta'in buufata isaaniillee beekaneeti ka jalqaban. Gara ergaa ijootti naaf deebi'a. Fiigichi hafuuraa fiigichi akkasumaan yaada malee godhamuu miti. Gara itti deemnu adda baafannee deemuu nu gaafata. Fiigichi badhaasa qaba. Badhaase ammoo dhuma fiigichaa yookaan galma dhumaa irra dhaqqaban malee hin jiru. Yookaan buufatan malee galma dhaqqaban malee badhaase namaan kennamu. Galma ifii adda baafatanii deemuun kanaa barbaachisa. Eessa buufati kee? Adeemsa waaqa waliin jalqadde fiigicha karaa jireenyaa kanarra fiigaa jirtu kana. Haga eessaa deemuuf kaayoo qabda. Deemsi namoota baay'ee haga karaan jiru qofa jira. Yoo karaan dhaabbatu hin dhaabbatan. Yoo karaan dabuun dabanii yoo karaan goru isaanillee hin goran. Sababillee isaan jalqabumaa karaa dhagganeeti malee galma ifii yookaan galma dhagganee deemsan jalqan. Kanaafuu namooti galma isaanii hin beenne hedduun deemsi isaanii waan karaa irratti isaanitti dhufuun golobama yookaan takaalama. Deemsa kiristaanummaa jalqabanii adoo galmaa hin giyatin qabeenya biratti, aangoo biratti, maqaa fi kabaja biratti hafan. Namoota akkasii karaa malee galma isaanii hin dhaggine. Nuti adeemsa ka jalqanne kiristaanummaa dhagginee adoon ta'in Kiristoos dhaggineeti. Kiristaanummaan nuuf karaa kenna yoo ta'etu Kiristoos ammoo jalqabaa fi buufata kenna. Ergamaan Phaawulos maan jedhe tanaaf an akka nama yaada hin qabne toluman rukkisu jedhe. Gara deemuu beekaa jechuudha. Tola akka nama dhimma hin qabne akka nama yaada hin qabne hin fiigu. Akeeki jireenyaa isaa galeera. Nama yaada hin qabne jechuun nama bakkuma dhaggeef kee deemu, nama kallattii jireenya isaa addan baafatin, nama mana waaqaa keessallee biyya lafaa keessallee yoo jiraate womaatti hin dhage'an. Waan karaa keessa dhagge maratti goruuf jedhee nama galma ifii irraanfatu yookaan gara dhaqiisaaf baay'ee dhiisee gara waan karaarra dhaggee ka goru. Tanarraa waaqni nu gargaaru. Qabxiin lammaffaan seera fiigichaa hin irraanfatin jedha. Seera fiigichaa hin irraanfatin. Eegaa fiigichi seera qaba. Ergaa Ximootoosi ka jalqabaa foora 2:5-7 irratti jechi barreeffame akkas jedha. Akkasuma nami rukkeen doggomu tokko akka seeraatitti yoo doggome malee badhaasa injifannoon dhaggatu. Qotee bulaan eloo'ee hujuu qooda midhaan sanii qara dhaggatuu qaba. Goottaan waan duudiin hubantii waan sii kennuuf waan an jedhu qalbeeffadhu jedha. Kutaan kun ammoo atileetotaa fi qotee bulaa wal bira qabee nu dhiyeessa. Nami fiigicha fiigu seera dirreen fiigicha isaa sun isa gaafatu beekee eegeelle fiiguu malee hin badhaafamu. Qotee bulaallee itti dadhabee akka maltitti yoo hin hojjetin midhaan galii dansaan dhaggatu. Atileetiin tokko yoo fiigicha jalqabu seera isaaf kenname qaba. Hojjechiisaa isaa fiizikaa qabatee isa eega yoo inni qajeelfama isaaf kenname cabse yoosuma irratti afuufee diimaatti mul'isa. Taphataan sun tapha keessaa ba'a. Kanaafuu kiristaanummaan akka dirree fiigichaati. Seeraa fi qajeelfama qulqulluu jecha waaqaatiin qajeelfanne sararaa fi bakka nuuf ramadameef nuuf eeyyamame keessa if eeggannaan akka nuti fiinnu nu gaafata. Hojjechiisaan keenna jechuun ayyaanni wayyichi yoo maraa waan nu to'atuuf seera fiigicha keennaa irraa gorree tapha keessa akka hin baane if gatuu dhiinye qajeelfama waaqaatiin haa jabaannu jedha. Tacaalte immoo waaqi guddaan nu gargaara. Ameen. Waaqi guddaan nu gargaaru. Qabxiin sadaffaa galma keeti irratti xiyyeeffadhu jedha. Galma keeti irratti xiyyeeffadhu. Dorgomaan fiigichaa yoo gara dirree bahu warri isa daawwatan gariin deeggartoota isaati, warri garii ammoo mormitoota isaati. Jireenya keessatti isa kana ijjumaa dedhuun nurraa eeggamu. Deeggartooti isaaf harka dhu'anii warri nama biraa deeggaran ammoo isa morman. Namichi dirree keessa jiru garuu yaada ifii guutuu isaan mararraa kaafatee galma fiigicha ifii qofa irratti xiyyeeffata. Yoo abbaan fedhe isa deeggaree deeggaruu dhabe, ka fedhe isa jaalatee, ka fedhe yoo isa jibbelle inni waan fiigicha ifii malee waan biraa dhimma irraa hin qabu. Fakkeenya kanarraa akkasiin hubattanu addadha.
galma keet irratti xiyyeeffadhu jechuun ila teeti galma keet irraa hin kaafatin. Mormitootaa fi deeggartootaaf illee deebii kennuuf jettee yeroo keetii hin gubini jechuudha. Kanaafuu kiristaanni nama qilleensa middaa bita'aatiin hargufamu adoon ta'in nama eenyummaa isaa guutuun jabaatee gara galma ifii deemu. Gurra keenya gara qilleensa bakka gara garaati huursuutti qabachuu lakkinne kaayoo waaqni nurraa qabu bira dhaqqabuuf xiyyeeffannee haa jabaannu jedha. Qabxii arfaffaa haga dhumaa fiigii jedha. Haga dhumaa fiigii. Ergaa Filiphiyuus 4:3-12-13 irratti jecha ajaa'ibaa arganna akkas jedha. Kana mara dhaggadheera yookaan guutadheera jechuu miti. Ammoo Kiristoos ka ifiina godhatee badhaasa naaf qopheessisan harkatti galfatiisaaf hin mixiixxadha. Obboleeyyaan tiyya an ammallee akka waan harka keessa galfadheetitti hin laakkoo. Ta'uu malee an waan tokkoon godha. Waan duubatti hafe lakkisee gara waan na dura jirutti hiixadha. Ameen. Ergamaan Phaawulos nama akeeka addaatiif kutannoo jadduun hojii wangeelaa lafarratti hojjete akka ta'e hin beekne. Inni hojii gooftaatiif nama halkanii guyyaa qabuu miti. Nama hennaa baay'ee hidhamee, dikamee, hidhaannii fi kutaa isa dadhabee mana hidhaa keessa jiraatee bakka hidhametti wangeela nama lallabu ture. Tajaajileen lafa wangeelli hin dhaqqabiin hedduu ciniinnate qixa lubbuu ifii kenniisaatti deemee waldaa kiristaanaa hundeessaa ture. Inni garuu tana mara godheef ammallee akka waan fixadheetti hin laakkoodhu. Ganaa hiixadhaa jedha. Barataan tokko qorumsa jalqaba isaaf kenname 30 keessaa guutuu yoo deebise baay'ee itti gammada. Barsiisaa isaatiin illee jajjabeeffama. Hamilee gaarii argata. Kun ta'ullee garuu kanaan quufee galee rafuu adoon ta'in harki 70 akka isa hafu beekee tacaalte hojjechuuf jabaata yookaan jabaachuu qaba. Yoo hamilee jalqabaatiin quufee ifi dagate garuu gammadi isaa sun seenaa darbee ta'ee hafa. Nami fiigicha fiigu marsaa jalqabaa irratti waan namoota dinqisiiseef hin badhaafamu. Ciminni isaa marsaa dhumaa irratti mul'achuu qaba. Akkasuma badhaasi nuuf qophaa'e dhuma irra malee jalqabaaf jidduu illee hin jiru. Badhaasa nuuf qophaa'e fudhachuuf haga dhumaa fiiguu nu barbaachisa. Jidduutti dhaabbannee wanni nuti eeggannu akka hin jiraanne. Kiristaanummaan dhimma balchummaa fi qulqullummaan haga dhumaatti deemisaati malee dhimma qabbanaa'oo isaatii miti. Jabaadha. Waaqi jiraataa ayyaana ifii ka dhuga'aa saniin. Haga dhumaatti nu jabeessu jecha ifii nu dubbateefillee maqaa isaa haga bara baraa eebbifamuuti. Mee amma jecha ulfaataa waaqi nu dubbate kanarra dhaabbanne waliin daadimanna. Waaqi jalqabaa haga dhumaatti ayyaana keetiin nu gargaarte ulfinna keetiin nu gollite gooftaan jiraataan bara bara galanni siif ta'u. Waan nu waliin jiraatteef jecha kee dubbii jireenyaa waan nu areerteef jecha keet keessa beekumsaaf qarummaa ayyaana keetiitiin ergaa bara kanaaf nu qaddu waan nu qooddeef maqaan keet guddaaf sodaatamaan sun galata qalbii fi afaan keennaatiin ajajamu. Yaa Waaqayyo abbaa keenya, ati akeeka addaa ilmaan teetii qadda, sagantaa keet ka bara baraa nurraa qadda. Yaamicha keetiin hiiloo dukkanaatii yaanee warra jireenya ifaa kana badhaafamu teene. Biyya lafaa irra leenu tanarratti mootummaa teet keessa akka nuti jiraannuuf malee akka nuti biyya lafaa fakkaannu ati hin barbaaddu. Kanaaf mana keet keessa jiraannee innaa maraa akka si hordofannee dandeenyu ayyaanni kee nu utubu. Yeroo ati nuuf kennitetti adoo guyyaan jiru fiigicha ati nurraa barbaaddu akka fiiguu dandeenyu nu dammas. Harka keetu nurraa mormu ayyaanni dukkanaa ergamii fi ergaan seexanaa karaa keenya keessatti katiyyoo afuu fi gufuu qopheessu kaboolla du'aa keessaa bahee ergama isaa ka dukkanaatiin waldaa kiristaanaa xureessuuf mixiixxatu maqaa fi humna dhiiga Yesuus Kiristoostiin biyya teenyarraa haa gubatu. Hafuurri abaarsaa akka baala mukaa haa harca'u. Fayyina namootaa mormu akka hicaacee ibiddaan gubattu daaraa haa ta'u. Sa'aatii ammaa tanatti namoota dhiibbaa fi qormaata jireenyaa garaagaraa keessa jiranuuf sibiraa falli haa dhufu. Tiyyoon caccadee nuutille jalaa baane jedhamee akkuma dubbii teeti keessa barreeffame. Tiyyoon kamiyyuu jireenya namootaa hiitee taqaddee jirtu. Amma maqaa hundumaa caalu maqaa Yesuus Kiristoostiin irraa haa ciccirattu. Qilleensa nagaa gara biyya teenyaa fidi. Aduun araara keetiin nurraan dhaamin. Jijjiiramaa fi guddina biyya teenyaatiif abbaan si qofa. Furmaati wangeela caalu nuuf hin jiru. Ati hangafummaa teetiin nurratti mootom. Ilaalcha gosummaatiin dhiphannee waliif yaaduu dadhannee walirra yaadaa jiraanna. Cubbuu hadhoottuu tana keessaa baasii nu fayyisi. Ilaalcha keennaaf yaada keenya qajeelchi. Waan nu dhageetteef si galateeffannaa galatoom. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen.
Maarree nageenyii fi ayyaanni waaqa jiraataa isiniif akkanu yeroo biraa sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadhaa.